jireenya isii keessatti carraa jireenyaa hamaa fi tolaa hedduu keessummeessuudhaan sadarkaa irra jirtu kanarra geesse. Daa'imman dubartootaa ganaa ol guddachaa jiraniifis fakkeenya guddaa taate. Eenyummaa dubbattee nama amansiisutu fuula isii irraa mul'ata. Maqaan isii guutuun Amiiraa Bintaayideen Binnaa'if Alxawiil jaamtee beekamti. Qormaata jireenyaa keessatti rakkachaa kan baratte Amiiraan har'a garuu eenyummaa dubbattee abbaa feetee amansiisutu fuula isii irraa mul'ata. Karoorri Amiiraan qabdu barumsa fayyaa barachuudhaan dubartoota harka qalleeyyii gargaaruudhaaf karoorfattee turte. Haa ta'u malee maatii warra bulchitoota Saa'ud Arabiyaa irraa kan ta'e biliyoonera biyya Saa'udii keessatti argamu Alwaliid Altalaal kan jedhamu wajjin ollaa turte. Isa kanarraas gaafiin gaa'ilaa dhiyaatteefii turte. Alwaliid biliyoonera sadarkaa addunyaatti tokko hanga 30ffaa keessa jiran keessa ta'uun isaa carraa jireenya koo jijjiiruu naaf qabaachuu mala jechuudhaan ayyamte. Akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 1983 biyya Saa'ud Arabiyaa magaalaa Riyaad keessatti kan dhalatte Amiiraan bara 2008 carraa nugusa Alwaliid kanatti heerumuu argattee heerumte. Haa ta'u malee gaa'ila isii kanatti baay'ee waan gammattee hin fakkaattu. Ufoota gaa'ila isiitti akka isin hin gammanne isii godhan keessaa tokkoffaan abbaan manaa isii biliyeenerri kun umrii waggaa 28tiin Amiiraa caaluu isaati. Inni lammaffaa immoo Amiiraan adda irratti ofitti amanamummaan dhaabbattee kan mormaa turte waa'ee mirga dubartootaatti ture. Waa'ee mirga dubartootaa kana ilaalchisee ofitti amanamummaadhaan kanaan booda dubbachuu hin danda'u kan jedhu isii mataa gad qabachiisaa ture. Sababni isaas abbaan manaa isii kun haadha manaa afuraffaa godhee isii waan fuudheef jecha ofii mirga namaa dhiibaa ati immoo mirga dubartoota akka maasooftaa waan isiin jaan itti fakkaata. Sababa kanaafis waggaa 5 gaa'ila isaa keessa turtetti saayilanti taatee utuu uumaan dubbatin dabarsitee jaama. Waggaa 5 booda garuu sirna gaa'ilaa biliyeenera kanaa wajjin gargari. Amiiraan Alwaliiditti akkuma heerumteen dhaabbilee gurguddoo isaa itti gaafatamtuu ta'uudhaan dhaabbilee hedduu of jalatti hammattee bulchaa turte. Kunis immoo namoota baay'eedhaan akka wal bartuuf carraa baneef. Amiiraan birrii argadde jettee callistee hin teenye. Yuunivarsiitii Nooyivaan irraa barumsa olaanaa biizinesi adiministireeshiniidhaan digirii jalqabaa fudhattee jirti. Itti fufuudhaanis doolaara miliyoona 10 abbaa warraa isii Alwaliid irraa argatteen yuunivarsiitiilee Islaamaa 6 ijaaruu dandeessee jirti. Turtii muraasaan booda achuma Arab Imireetii keessatti miliyoonera kan ta'e dargaggeessa tokko wajjin bara 2018tti gaa'ila raawwatte. Abbaan warraa lammaffaa isii kun baay'ee umriidhaan kan gargar hin fagaannee fi maqaan isaa Kaabeef bin Almuwaariin kan jedhamu yoo ta'u qabeenyaan abbaa warraa isii tokkoffaa Alwaliidis ga'uu baatu biliyoonera. Gaa'illi isii kunis iddoo aangootaa fi biliyoonerri gurguddaan itti argaman magaalaa Paarisitti hoteela Chaayid Pooyintii jedhamutti gaggeeffame. Abbaa warraa lammaffaa isii kanaan wal baruuf sababa kan ta'e qabeenya Alwaliid yeroo hoogganaa turtetti sababoota biliyooneroota gurguddoodhaan wal qunnamaa turtetti ta'uunis namoota hedduu shakkisiisee ture. Kanuma gubbaanuu biliyooneroonni kunneen yeroo isaan walii kanitti namni tokko kan yaada kanneen hin jiru. Alwaliidis harki abbaan of kaa'ee hin ajaa'u jechuudhaan Amiiraa akka sabbaruuf dirqame. Hanga ammaan tanaatti Amiiraan deeggarsa namoomaa biyyoota Arab Imireetii keessatti akkasumas biyya Soomaalee gara biyyoota Hindiitii fi kanneen biroo keessa asiif achi deemuudhaan dubartoota baay'ee gargaaraa jirti. Amiiraan beekumsa gahaa qabaachuunis akkasuma miidhaginnis riilaanis miliyoonera ta'uunis rabbiin hundumaa walitti qabee waan isiif Amiiraaf kanne fakkaata. Amantii musliimaattis hordofti. Amiiraanis kun haala kanaan deeggarsa namoomaa gurguddaa dubartoota addunyaarra jiraniif gumaachaa jirti. Viidiyoo kiyya kanarraas kanumaan hin xumura. Guyyaatti aanutti viidiyoo biraatiin walitti deemina. Chaanaalii sabiskiraayib godhuu, viidiyoo laayik godhuu hin dagatinaa. Oraa bulaa.